Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Sudaan Itoophiyaa irratti haleellaa diroonii raawwatuun dhagahamee jira. Haleellaa raawwatteenis miidhaa dhaqqabsiisuun kan himame yoo ta'u Hanga Itoophiyaa cabsite Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatuun cinattis Sudaan Itoophiyaa akeekkachiifte jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argannedha. Kan isin biraan geenyu ta'a. Inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti fudhataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu cimsee itti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabne isin biraan geenna. Akkasumas milishoonni mootummaa gareedhaan ta'uudhaan mooraa mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Har'as 30 ol kan ta'an bakka tokko irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Guyyaa tokko duras hedduun isaanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu isaanii isiniif gabaafnee turre har'as isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin ka turaan Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Sudaan Itoophiyaa irratti haleellaa raawwattee jirti. Sudaan Itoophiyaa irratti haleellaa kan raawwatte diroonidhaan yoo ta'u haleellaa kan raawwattes lixa Oromiyaa Wallagga keessatti jedhamee jira. Haleellaa raawwatteenis mootorsaayikiloota gubuudhaan akkasumas wantoota biroo irrattis haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuun kan gabaafame yoo ta'u haleellaa kana kan raawwatte biyya kaleessaa dirooniin Itoophiyaa irraa ka'uudhaan haleellaa Sudaan irratti waan raawwatteef jettee jirti. Ammallee Itoophiyaa irraa ka'uudhaan haleellaa Sudaan irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun Itoophiyaan haleellaa Itoophiyaa keessaa ka'uudhaan Sudaan irratti raawwatamu kana akka dhaabsiftu yookaan immoo tarkaanfii kan fudhattu ta'uu beeksiftee jirti, akeekkachiiftee jirti. Naannoo Sumaalee aanaa dikkee ganda ereer gootaa bakka addaa kellaa duwwaa 5 jedhamutti kaabinoonni bilisiginaa loltoota isaanii waliin ta'uun hawaasa Oromoo sababa tokko malee hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu maddeen ilmaan Oromoo kana dura bakka kanaa shira murna gabroonfataa bilisiginaa uumeen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godina Bahaa aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee qubatan bakka isaan irraa dhufanitti humnaan deebisuun torban 2 dura hidhamanii hangammaatti dararaa argaa kan jiran Saayidoo Ahimad Muummee Adam Yuuyyoo Ahimad Lashoo Maamudii fi kanneen biroo hedduu ta'uun himaniiru. Murni gabroonfataa jiran saboota kuush walitti buusee bu'aa siyaasaa gidduutti ergachuuf dhamaa jiru kaabinotaa fi loltoota Sumaalee itti bobbaasuun sababa waraqaa eenyummaa aanaa irraa dhuftanii maaliif fiduu diddan jedhuun yakkee namoota kana ergaa hidhaatti darbatee booda qabeenyi isaanii jalaa saamuun itti dabaluun ibsameera. Godina Harargee aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee keessatti maqaa bakka dhuftanittis hin deebisna jechuun mana isaanii kan irratti diigan ta'uu kan yaadachiisan maddeen hoogganni fakkeessaa fi gara jabeessi bilisiginaa Abiyyi Ahimad gama tokkoon akka waan gaarii isaaniif yaadetti bakka isaan irraa buqqa'anitti waan deebisu fakkaate gama kaaniin immoo sababa adda addaan sobaan yakkee lukeelee isaan dararsiisaa jiraachuun ifoomeera. Godina Harargee aanaa Gooroo Araddaa Burqaa Eelaa jedhamu keessatti loltoonni gara jabeeyyii bilxiginnaa torban kana guutuu maqaa deeggarsa milishaa jedhuun hawaasa irratti saamicha geggeessaa jiraachuun jiraattonni araddichaa himan. Lukeeleen diinagdee impaayiratti utubuuf halkaniif guyyaa dhama'an afoosha tokko irraa misingaa kuntaala 3 kan saamaa jiran yoo ta'u maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun immoo afoosha tokko irraa qarshii 42,000 guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa ifoomsaniiru. Aanichaa fi goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa diinagdee impaayiratti kufaatii irraa baraaruuf halkaniif guyyaa ifaajan hoggaa biyyoonni alaa deeggarsa duraan impaayirattiif gochaa turan irraa dhaabanii fi waan ittiin meeshaa waraanaa bitatu dhabu hanqina isaa kana guuttachuuf saamicha jabaa maqaa baajata impaayiratti tiriliyoona galchine jedhuun imaammata IMF'n uummata kaffaltiin quncisaa jira.
Godina lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Igguu Guutee keessatti gaafa gurraandhala 26 bara 2026 humnoonni maafiyaa Bilxiginnaa sirna Bosasee kufaatii jala ga'e deebisanii ol qabuuf ifaajan abbootii maatii fi dargaggoota abdii egeree Oromoo ta'an dirqamaan gara mooraa leenjii Impaayereettiitti guuraa jiraachuu maddeen himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni gandicha keessaa qabamanii fe'aman baay'inni isaanii 250 ol kan ta'an yoo ta'u ammaaf kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Raamataa Jamaal, Saadam Ibraahim, Tahir Ayyalaa, Tahaa Jamaal, Tahir Qixxeessaa, Kamaal Suleymaan, Hamzaa Hasan, Bashir Hasan, Jireenyaa Geetanaa, Kaandaa Jamaal, Kariim Muhammad, Yaasin Bultii, Fufaa Tasammaa fi Tamasgeen Oljirraa yoo ta'an Anaadhuma kana bulchiinsa magaalaa Baabboo ganda duwwaa tokko keessatti ammoo dargaggoota hordoftoota amantaa musliimaa ta'an kanneen maqaan isaanii Mangistuu Indaaluu, Tahir Sheek Kadir Huseenii fi Bultii jedhaman sooma hiikaa booda osoo isaan masjiidaa salaataa jiranii halkan keessaa toora sa'aa lamaatti masjiidatti ol seenuun reebicha ulfaataa irraan gahanii fuudhanii deemuun gara mooraa leenjiitti erguu maddeen Oromiyaatti himaniiru. Bifuma kanaan itti fufuudhaan jaleewwan kun gaafa gurraandhala 26 bara 2026 aanichuma ganda Mootaa mana jaartee keessatti nama maqaan isaa Kadir Aabbosee jedhamu utuu inni dhimma dhuunfaa isaaf gara magaalaa deemaa jiru daandii irratti qabuun meeshaa waraanaa kilaashii dirqamaan itti kennuun kanaan booda hidhatteen waliin waboololuu qabda jechuun of duukaa fuudhanii osoo deemaa jiranii namni kun tasuma iyyuu kanaan dura meeshaa waraanaatti fayyadamuu kan hin beekne ta'uu irraan kan ka'e utuu meeshaa baatee hawaasa keessa taa'uu harkaa baarraquun hawaasa nagaa nama maqaan ishee Aadde Almaas Guddataa jedhamtu garaa ishee irra rasaasaan rukutee lubbuu ishee obbaafachiisuu maddeen himan. Maddeen himanitti Aadde Almaas nama maatii qabduu fi haadha hiyyeessaa tuttuqqaa siyaasaa hin qabne ta'uu himuun hawaasa leenjii waraanummaa hin qabnee fi qabaa meeshaa waraanaa hin beeknetti meeshaa waraanaa kennuun uummata nagaan waliin jiraachaa turan wal ajjeesisuun warra gumaa walitti taasisanii obboleeyyan walitti diinomsaa jiraachuu addeessaniiru. Mooraa Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti barattoonni nyaatni isaaniif kennamaa jiru qulqullina dhabuu irraan kan ka'e dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuu fi itti fayyadama intarneetaa Wi-Fi irraa uguruun mirgi keenya sarbamaa jira jechuun barattoonni addeessan. Akka maddeen ibsanitti haalli itti fayyadama nyaata fi dhugaatii keenya hedduu yaaddessaadha dubbachuuf mirga hin qabnu yoo dubbanne humna waraanaa achi keessa jiruu fi poolisoota moorichaan rakkoon ulfaatan nu irratti raawwatamaa jira jedhan. Haalli itti fayyadama nyaataa fi dhugaatii keenya akkasumas tajaajila intarneetaa karaa koree barattoota itti gaafatamtoota moorichaan gaafii gaafannee turrus homaa wanti nuuf deebi'es hin jiru. Humnoonni waraanaa achi keessa jiranis sa'aatii nyaataa keenya fayyadamnu irratti nu doorsisuu jechuun ibsaniiru. Sababa garaagaras barattoota irra barbaadanii mooraa keessa ari'uu reebuu fi hidhuun mooricha keessatti bartee ta'eera jechuun kan himan barattoonni moorichaa hidhattoonni poolisii federaalaa heddumminaan mooraa sana keessa kan jiran doormii barattoota dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne keessa deemuun doorsisa raawwachaa jiraachuu eeraniiru. Irra caalattis mooraa kana keessatti ilaalchi ilmaan Oromoof qaban diinummaa guddaa ta'uu ibsuun kutaa fi amantiin qooduun gochaa fedhii isaanii raawwachuun aadaa tiksitoota Empaayeratti mooricha keessatti argamanidha jechuun rakkoo irra ga'aa jiru dabaluun ibsaniiru. Oduun ittaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan humnoota isaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaasee miidhaa guddaa hawaasa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu hawaasni miidhaa dhaqqabe bakkoota garaagaraa irraa maddeen odeeffannoo garaagaraatiif kennaa jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaasee miidhaa garaagaraa hawaasa irratti dhaqqabsiisan kana irratti tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiru cimsee itti fufuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa qeellam wallaggaa aanaa hawaa galaanitti guyyaa kaleessa humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee hawaasa irratti dararaa garaagaraa raawwataa turte hawaasa dirqamaan qabdee gara mooraa leenjii waraanaatti geessuuf walitti qabaa turte irratti tarkaanfii fudhatee miidhaa dhaqqabsiisa jedhee jira. Aanaa hawaa galaan ganda qixoo 17 bakka addaa haadha waggaa fi hoobii jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa kallattii lamaan bobbaatee namoota dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessuuf walitti qabaa turte irratti tarkaanfii fudhateen hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaatti guyyaa kaleessa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira.
Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Meeshaaleen humnoota mootummaa irraa hiikkadhe jedhe kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Leeqaa Dullachaatti guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 2026 tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhate miidhaa guddaa dhaqqabsiisuuf injifannoo guddaa argatu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen hedduu hojiin ala taasise hedduu immoo madeesse shammooji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Isaan viidiyoo irratti argitan kun kan waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Leeqaa Dullachaatti booji'e jedheedha. Oduun inni bira milishoonni mootummaan walitti qabe gareedhaan wal ta'uudhaan mootummaa ganuu itti fufanii jiru. Guyyaa tokko dura milishoonni mootummaa 39 hidhannoo guutuu waliin kaaba shawaa aanaa warra jaarsoo irraa mootummaa ganuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu isinii gabaafnee turre. Isaan illeen kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an isaan kanniin erga harka kennatanii booda milishoota mootummaati miti jechuudhaan mootummaan waakkatuu fi akkasumas deeggartoonni mootummaa kun footooshooppii jechuudhaan itti akka qoosaa jiran odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Har'as haaluma wal fakkaatuun lixa shaggara aanaa Adaa Bargaa irraa milishoonni baay'een mootummaa ganuudhaan gareedhaan mooraa waraanaa mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu fi waraanni bilisummaa Oromoo simannaa taasisuu fi odeeffannoon nu gahee jira. Milishoonni kunneen shawaa lixaa aanaa Adaa Bargaa kaampii magaalaa Jimaataa jedhamu keessaa 30 ol kan ta'an lakkoofsan mooraa mootummaa gadi dhiisuun gara waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatanii jiru. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an isaan kun baay'inaan 30 ol kan ta'an yoo ta'u meeshaa isaanii guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo haaluma isin argitan kanaan simannaa ho'aa taasisuu fi beeksisee jira. Gama mootummaatii bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabate odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee milishoota harka kennatan kana kiyyaa miti jechuudhaan haalaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Kun immoo yeroo isaan bira jiran kiyya jedhanii yookaan immoo goota maal jechuudhaan jajaa gaafa immoo isaan duuda itti garagalan. Milishoonni kun kennamiti hin beeknu jechuun waan ta'u hin fakkaatu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.